Akkam jirtu daawwattoota keenya kabajamoo kun Gulaala Torbaniiti. Gulaala Torbanii kan isiniif dhiyeessu ani Yusuf Warqeessaati. Gulaala Torbanii keenya ka jalqabaatiin akaakuuwwan oomishaalee nyaataa 91 ta'an hawaasni akka hin fayyadamne ifoomu abbaan taayitaa qorichaalee fi nyaataa Itoophiyaa beeksise. Abbaan taayitichaa to'annoo gabaa irratti taasiseen sadarkaalee dirqamsiisoo Itoophiyaa fi ulaagaalee barreeffamaa saaxilamummaa osoo hin guutiin oomishaaleen hawaasaaf dhiyaachaa jiran hawaasni akka hin fayyadamneef hubachiiseera. Oomishaaleen kunneenis ashaboo iodized 46, zayita nyaataa 27, karameellaa akaakuu 10, acheettoo akaakuu 5, dhadhaa lawuzii akaakuu 2 fi fileevarii vaanillaa tokko ta'uunis barameera. Oomishaaleen kunneen yeroon itti fayyadama isaanii maqaan dhaabbata oomishee mallattoo sadarkaa dirqamsiisaa lakkoofsa addaas ta'e teessoon isaanii oomishaalee kanneen irratti kan hin ibsamne ta'uunis eerameera. Oomishaalee kanneenitti albuudaaleen dabalaman addatti wanti beekamu hin jiru jedha dabalataan. Qaama to'annaa fayyaa dhimmichi ilaallaturraa eeyyama kan hin qabne waan ta'eef hawaasni akka itti hin fayyadamne abbaan taayitichaa hubachiiseera. Of eeggannoof akaakuuwwan oomishaalee fi hanqinaalee qaban waan hin ifoomsiniif hawaasni xiyyeeffannaan hubachuun eeggannoo akka taasisus gaafatameera. Of eeggannoodhaafis akaakuuwwan oomishaalee fi hanqinaaleen qaban waan ifoomfamaniif hawaasni xiyyeeffannoon hubachuun eeggannoo akka taasisus gaafateera dhaabbatichi. Oomishaaleen kunneenis Saabaa Gabataa Caw, Nigaat Gabataa Caw, Addis Birhaan Gabataa Caw, Munaa Gabataa Caw, Beez Gabataa Caw, Guustoo Gabataa Caw, Maak Gabataa Caw, Abbaay Gabataa Caw, Mastuuraa Ashaboo Daakuu Abbaa iodized, Maanis Gabataa Caw, Muluu Gabataa Caw, Arkii Gabataa Caw, Ardii Gabataa Caw, Zaman Gabataa Caw, Caraqaa Gabataa Caw, Faanaa Gabataa Caw, Daanaat Gabataa Caw, Soom Gabataa Caw, Gugsaa Gabataa Caw, Shaggaa Gabataa Caw, Fadak Gabataa Caw, Ummii Gabataa Caw, Gizee Gabataa Caw, Baamaak Gabataa Caw, Maazii Gabataa Caw, Addis Gabataa Caw, Gabataa Caw, Xaanaa Gabataa Caw, Maayidaa Gabataa Caw, Amiin Gabataa Caw, Hoom Gabataa Caw, GM Gabataa Caw, Gadaa Gabataa Caw, Zaamaa Gabataa Caw, Soosii Gabataa Caw, Biquu Gabataa Caw, HTF Gabataa Caw, Afran Gabataa Caw, Emireet Gabataa Caw, Ispeeshaal Gabataa Caw, Liyaa Gabataa Caw, Afii Gabataa Caw, Yusraa Gabataa Caw, Buzee Gabataa Caw. Gosawwan zayitaa keessaa immoo Najaab Pur Edible Oil, Riinaa Edible Pur Food Oil, Yeenyaa Pur Edible Oil, Nuuraa Pur Edible Oil, Hiyoot Edible Cooking Oil, MID Pur Edible Oil, Gunaa Pur Niger Edible Oil, Addis Zayita Nyaataa, Nuuraa Pur Edible Oil, Nuur Pur Edible Oil, Soofii Pur Edible Oil, Daseet Pur Edible Oil, Haadii Cooking Oil, Ariif Cooking Oil, Sanaa Pur Food Oil, Qaal Pur Food Oil, Naadii Pur Food Oil, Salaam Pur Food Oil, Nuunnu Pur Food Oil, Miftaa Pur Food Oil, Beellaa Pur Niger Oil, Hamza, Miina, Bileen Pur Edible Oil, Dastaa, Haadii, Saaraa Niger Oil kanneen jedhaman yoo ta'u, oomishaaleen karameellaa immoo Maahii Karameellaa, Maahii Kandii, Ilaalaa Karameellaa, Ilaalaa Sweet Kandii, Faafii Lollipop, Ilaalaa Lollipop Big Jar, Kokap Karameellaa, MT Lollipop, AA Karameellaa, Karameellaa barreeffama ibsituu homaatu hin qabne kanneen yoo ta'an, oomishaaleen acheettoo immoo Royaal Acheettoo, Waaltaa Acheettoo, Leeman Acheettoo, Shaggar Acheettoo fi oomishaaleen loozii ammoo Be'imnet Ocholonii Qibee, Naayis Piinat Beter kan jedhamu yoo ta'u, fileeveriin vaanillaa ammoo barreeffama ibsituu homaatu kan hin qabne oomisha fileeverii vaanillaa kanneen jedhaman ta'uun isaanii beekamee jira. Oduma wal fakkaatu namoonni daakuutaa fi wantoota fayyaa namarraan miidhaa geessisanii fi muka soofamaa sagaaturaa waliin makuudhaan hawaasaaf raabsuuf kan turan to'annoo jala oolfamaniiru. Poolisiin magaalaa Finfinnee namoota gochaa seeraan alaa irratti bobba'an mankuusaa kutaa magaalaa Kolfee Qaraaniyoo aanaa tokkotti to'annoo jala oolchuunsaas beekameera. Mankuusaa keessatti wantoota maalummaan isaanii hin beekamne kuntaalaa 47 fi muka soofamaa kuntaalaa 167 daakuutaa fi waliin tuulamee argamuunsaas eerameera. Daakuutaa fi waliinis mankuusaa keessatti namni itti cufamee ture achi keessatti to'annoo jala oolfamuunsaa beekameera. Eeruu hawaasa naannoo sanarraa qaqqabeenis poolisiin naannoo sanaa namoota gochicha irratti bobba'an harkaa fi harkatti to'achuun qorannoo barbaachisaa taasisaa jiraachuu ragaan poolisii magaalicharraa argame ni mul'isa. Daldaltoota seeraan alaa qaxxaamuraan duroomuudhaafis jaalan hawaasni wayitaa argu saaxiluunis deeggarsa taasisu cimsee itti fufuu akka qabus waamichi dhiyaateera.
Gulaala torbanii keenya akkumatti fufeetti jira. Daawwattoota keenya gulaala torbanii keenya kan itti aanuun Itoophiyaan weerara waannisaa balleessuudhaaf akka lakkoofsa Awurooppaa bara 2019 hanga 2021tti keemikaalli itti fayyadamte kanniisa damma biiliyoona 76 balleessuusaa Joornaaliin Agiroonoomii jedhamu tibbana ifa baaseera. Kanniisni biiliyoona 76tti siqan kun keemikaalli farra ilbiisotaa biifamuun booda du'aniiru yookaan gaagura isaanii dhiisanii badaniiru jedha qorannichi. Waggoota lamman 2019 hanga 2021tti biyyoonni Afrikaa bahaa waggoota 25 keessatti weerara waannisaa hamaaf saaxilamanii turan. Weerarri kunis naannichatti lafa midhaanii hedduu balleesseera. Hoomaan waannisaa kun kiiloomeetira iskuweerii tokko kaasee hanga kiiloomeetira iskuweerii 100 lakkaa'amutti weeraruu kan danda'anidha jedhameera. Kiiloomeetira iskuweerii tokko irratti ilbiisonni miiliyoona 40 ol qubachuu danda'a jedha dhaabbanni nyaataa addunyaa. Kanneen qorannoo joornaalii agiroonoomii irratti ba'e kana geggeessan keessaa tokko kan ta'an obbo Addis Bihooneen yeroo waannisni biqiltoota irratti miidhaa geessisaa turetti kanniisa dabalatee ilbiisota poloneessuun jiraatan biroo irratti dhiibbaa alkallattii qabaachuu himaniiru. Biqiltoonni yoo hin jiraanne ilbiisonni jiraachuu hin danda'an jedha. Keemikaalonni bara 2019 hanga 2021tti waannisa balleessuuf Itoophiyaa keessatti biifamanii turanis adda baafamanii akka beekamanii fi kanniisa akka miidhanis mirkanaa'eera jedhame. Yaada kana bu'uura godhachuudhaanis gabaasaa fi qorannoowwan kanaan dura hojjetaman akka maddaatti fayyadamuudhaan qorannoon taasifamanis kanuma akka mirkaneessan hima. Kanaaf qorannoo kanaan yaaddoo jiru hubachuu yaallee jedhan obbo Addis lafa hektaara meeqarra miidhaan hangam akka ga'e jedhu bu'uura godhachuudhaanis miidhaa kanniisa irra ga'e agarsiisuu kan yaalledha jedhan. Miidhaan kanniisa irra qaqqabe kunis lafa waannisni miidhee ture Oromiyaa, Somaaliyaa hanga Affaar naannoo Amaaraa karaa bahaa fi daangaa Tigraay irrattidha jedhameera. Keemikaalonni farra ilbiisa waannisaa bara 2019 hanga 2021tti naannolee Itoophiyaa weerare balleessuudhaaf biifaman kunis gariin isaanii Awurooppaa keessatti faayidaa miidhaa qaqqabsiisan irraan kan ka'e hojii irra akka oolle dhorkamuu obbo Addis qorannoo kana keessatti himanii jirani. Waannisni biqiltoota hiddaa abaaboo fi baala isaanii otoo hin hambisiin waan nyaatuuf ilbiisota poloneessan irratti miidhaan qaqqabsiisu olaanaadhas jedhame. Mootummaan weerara waannisaa to'achuudhaaf bal'inaan keemikaalli farra ilbiisotaa fayyadame. Kanniisonnis ilbiisota waan ta'aniif miidhamuu irraan dabalataan immoo gosti keemikaalaa farra ilbiisotaa maaliteeonii fi kilooroofiyoo jedhaman qilleensa biyyoo fi bishaanii fi akkasumas biqiltoota hafan kan kanniisni dammaa irra qubachuun dammeessitu faaluu danda'a yaaddoon jedhamus jira. Somaaliyaatti rakkoon weerara waannisaa wal fakkaataa yeroo mudatetti keemikaalli farra ilbiisaa fayyadamte fooyya'aa ta'uu hima qorannoon kun. Walumaa galatti miidhaa alkallattii kanniisa irra qaqqabeef sababaa kan ta'e keemikaalli waannisa to'achuuf biifame olaanaa ta'uu fi inni yoo hin taasifamne immoo to'achuu waan hin danda'amneef faayidaa irra ooluus akkaataan fayyadamasaa miidhaa ala kallattii akkanaa fiduu malaa jedhan. Gama biraatiin gosoota kanniisa Itoophiyaa keessatti qofa argaman fakkeenyaaf gosa kanniisaa Gaambeellaa jedhamu kan naannoo Gaambeellaa qofaatti argamu irratti miidhaan qaqqabuu wanti agarsiisu hin jiru jedhan qorataan kun. Qorannicha irratti bara 2017 hanga 2021tti oomishni dammaa Itoophiyaa dhibbeentaa 80 irrachuu fi kunis qarshiidhaan gara doolaara 500 kan baasu ta'uu himameera. Itoophiyaan waannisa midhaan hektaara hedduu fixee gama balleessuun milkooftus miidhaa kanniisa irratti qaqqabsiiseen garuu keemikaala miidhaan isaa gadaanaa ta'e fayyadamuun danda'ama ture jedhu. Akka furmaataattis kanniisa bade deebisuudhaaf kanniisa akka haaraatti horsiisuu, biqiltoota dhaabuu, madda jireenya kanniisaa deebisuu fa'aa kaasaniiru qorannoo kanaan jechuudha. Gabaasni kan BBC'ti. Daawwattoota keenyaa gulaallee torbanii keenya akkumatti fufetti jira. Hidhamtoota siyaasaa irratti gochaan beenyaa dhala namaaf hin malle raawwachuu fi dhaabbilee seera qabeessa ta'an xureessuun mallattoo mootummaan abbaa irree ittiin beekamudha jedhe adda bilisummaa Oromoo ibsa tibbana baaseen. Geggeessitootaa fi qondaaltota isaa achi buuteen isaanii dhabame ilaalchisee adda bilisummaa Oromoo ibsa baaseera. Gama kanaan boordiin filannoo biyyaalessaa Itoophiyaa carraaqqii godhus wanti jijjiirame xiqqaadha. Miseensota dhaabaa seeraan ala hidhuu, rakkisuu fi miidhaa irraan gahuu daraan hammaateetti fufee jedha ibsa kanaan. Waajjiraaleen adda bilisummaa Oromoo guutuu biyyattii keessatti cufamanii hafan. Hooggantoonni dhaabbatichaa manni murtii walaba gadhiise manneen hidhaa tajaajila bu'uuraa hin qabne keessatti dararamaa jiru. Ammas iyyannoo irra deddeebinee dhiyeessinu irratti hundaa'uudhaan boordiin filannoo biyyaalessaa Itoophiyaa hooggantootaa fi qondaaltota adda bilisummaa Oromoo ABO seeraan ala hidhamanii dararamaa jiran irratti qorannoo dabalataa jalqabee jiraa'edha ibsa kanaan. Kanumaanis boordichi xalayaa gaafa guyyaa eebila 18/2023 Komishinii Poolisii Oromiyaatiif barreesseen iyyata adda bilisummaa Oromoo daraan qorachuu akka barbaadu ibsuun
koree bakka bu'oota mootummaa badhaadhinaa adda bilisummaa Oromoo ABO KFO fi hojjettoota boordii filannoo biyyaalessaa Itoophiyaa of keessaa qabu gaafa guyyaa eebila 20 2023 wirtuu tursiisa mana hidhaa poolisii Buraayyuutti argamuudhaan daawwannaa akka geggeessu beeksisee ture. Koreen hundeeffame daawwannaa geggeessuuf guyyaan tokko yeroo hafe jechuunis gaafa guyyaa eebila 18 2023 halkan hidhamtoonni mana hidhaa qajeelcha poolisii Buraayyuu keessaa baafamanii gara bakka hin beekamnetti jijjiiramaniiru. Kanaanis poolisiin Buraayyuu qorannoo iftoomina qabu gufachiisuuf hidhamtoota yeroo lammaffaaf mana hidhaa keessaa baasee miliqseeraa jedha ibsa adda bilisummaa Oromoo baase. Koreen hundeeffame guyyaa boordiin filannoo biyyaalessaa Itoophiyaa hayyama poolisii Buraayyuutiin karoorsetti jechuunis gaafa guyyaa eebila 20 2023 mana hidhaa magaalaa Shaggar ona Buraayyuu ga'e. Ajajaan poolisii naannoo sanaa beellama sana kenne waajjira keessa hin turre. Waajjira poolisiitti gaafatamaan qorannoo yakkaa Inspektar Nagaash Gaariin koree kanaaf argamaniiru. Kaayyoo daawwannaa kanaa erga dhaga'ee booda dhiyeenya waajjirichatti jijjiiramuu isaanii ibsuun dhimmicha akka hin dhageenyee fi bakka hooggantoota adda bilisummaa Oromoo ABO hidhaa jiranii akka hin beekne ibsaniiru jedha ibsi adda bilisummaa Oromoo baase. Koreen kunis kun qorannoo gufachiisuuf shira dalagame ta'uu hubatee mufannaadhaan ba'e. Diraamaan kun hundi itti gaafatamummaa kan hin qabnee fi qorannoo iftoomina qabu gufachiisuuf itti yaadamee kan qophaa'ee ture jedha ibsi adda bilisummaa Oromoo baase. Hooggantoonni adda bilisummaa Oromoo jechuunis Jaal Abdii Raggaasaa, Jaal Mikaa'el Booran, Jaal Kennasaa Ayyaanaa, Jaal Dr. Gadaa Oljirraa, Jaal Lammii Beenyaa, Jaal Gadaa Gabbisaa fi Jaal Daawit Abdataa manni murtii walaba isaan geggeessus waggoota lamaan darbaniif seeraan ala poolisiidhaan hidhamanii jiru jedha ibsi adda bilisummaa Oromoo. Ammoo inumayyuu eessa akka jiran hin beekamu jedha. Jireenyi fi fayyaan isaanii baay'ee nu yaaddeessa. Hundi isaanii dhukkuba gosa adda addaatiin rakkachaa jiru. Jaal Kennasaa Ayyaanaa erga hidhamee booda dhukkuba isa mudateen yeroo ammaa of danda'ee deemuu hin danda'u. Dooktarri isaas bakka fayyaa isaaf mijataa ta'ee fi wallaansa fayyaa isaa fayyisu argachuu akka qabu gorsee jira. Gochii hidhamtoota maatii isaanii jalaa dhoksuu fi hordoffii dhiyeenyaa fi mirga qaama seera qabeessa ta'een ilaalamuu isaanii ugguruun waliigalteewwan idil addunyaa namoomaa namoota hidhaa jala jiranii fi meeshaalee mirga namoomaa biroo wajjin wal qabatan cabsuudha jedha ibsi adda bilisummaa Oromoo baase. Hidhamtoota wallaansa fayyaa dhiyeenyaan barbaadaniif itti gaafatamummaa dhabuu fi miira namummaa dhabuun akkanaa dhiittaa mirga namoomaa suukaneessaa ifatti mootummaan raawwachaa jiru mul'isaa jedha. Ibsi kun sarbamiinsa mirga namoomaa geggeessitoota isaa irratti raawwatamu daraan jabaatee kan itti fufee jiru ta'uu adda bilisummaa Oromoo ABO'n uummata Oromoo yaadachiisuu barbaadaa jedha. Hooggantoota isaanii fi lammiilee isaanii sarbama akkasii irraa eeguun ga'ee fi itti gaafatamummaa uummata Oromootis jedhe ibsi adda bilisummaa Oromoo. Hawaasni idil addunyaa keessattuu dhaabbileen mirga namoomaa gocha namummaa hin qabne kan mootummaan Itoophiyaa hidhamtoota hidhuun dararu tajaajila fayyaa dhorkachuu fi achi buutee isaanii dhabamsiisuun raawwachaa jiru kan ammoo itti dhiyeenyaan akka hordofan dhaammannaa jedha adda bilisummaa Oromoo. Boordiin filannoo biyyaalessaa Itoophiyaa mootummaan Itoophiyaa namoota qulqulluu nagaa hidhee dararaa jiru osoo yeroo hin kennin hatattamaan akka gallakkisuuf caalaatti dhiibbaa akka godhu cimsinee gaafannaa jedha ibsa kanaan. Dhimma kanarratti boordii filannoo Itoophiyaatti itti aanaa walitti qabaa boordichaa kan ta'an obbo Ubishee Xayyaalee torbee dabarsine kana keessa haasaa paarlaamaa irratti taasisaniin paartileen morkattoota mirga bilisaa yaada ofii ibsachuu fi yaa'ii idilee isaaniillee geggeeffachuuf qaamolee garaagaraatiin dhorkamaa jiraachuu ibsanii turan. በሶስት ዓመት አንድ ጊዜ አንድ ፓርቲ ጠቅላላ ጉባኤ ካላደረገ ይሰረዛል። ፓርቲዎች ጠቅላላ ጉባኤያቸውን ለማድረግ አልቻሉ። አዲስ አበባ ከተማ ውስጥ ከአዲስ አበባ ውጭ አይደለም ብላችሁ አንደኛው ችግር አዳራሽ ነው። ሆቴሎቹ ወይም የሆቴሎቹ ባለቤቶች መፍራት ጀምረዋል አዳራሻቸውን ለፓርቲ ማከራየት። ይሄ የፓርቲዎች የሥራ አካሄድ ላይ ከፍተኛ ጫና የሚፈጥር ነው። ለብሔራዊ ምርጫ ቦርድም የመጨረሻ ትልቁን ስራ የፖለቲካ ፓርቲዎችን የማስተዳደር ኃላፊነቱን መወጣት እንዳይችል ከፍተኛ ደንቃራ ወይም ጋሬጣ ሆኖ የሚታይ ነው። ባልደራስ ለእውነተኛ ዴሞክራሲ፣ እናት ፓርቲ እና ጎጎት ለጉራጌ አንድነትና ፍትህ ፓርቲ ጠቅላላ ጉባኤያቸውን እንዳያካሂዱ በተለያዩ አካላት ክልከላ ተደርጎባቸዋል። haa ta'u malee qaamolee dhorkan kana eenyu akka ta'e ifatti hin dubbanne. Gama biraan ammoo paartilee morkattootaa hedduun mana hidhaa jiraachuu fi dhimma isaanii boordiin filannoo biyyaalessaa hordofaa jiraachuu kaasaniiru. አሁንም ጉዳያቸው ለፍርድ ቤት ሳይቀርብ በእስር ላይ የሚገኙ የፖለቲካ ፓርቲ አመራሮች አሉ። ጉዳዩንም እየተከታተለ ይገኛል። dhimma rakkoo paartilee furuudhaaf koreen qaama sadan jechuunis mootummaa, paartii morkattootaa fi boordii filannoo biyyaalessaatiin dhaabbate bu'aa barbaachisu fiduu akka hin dandeenye kaasaniiru obbo Ubisheet. Haasaa isaanii paarlaamaa kanaanis manni maree bakka bu'oota uummataa fala fiduudhaaf ga'ee irraa eegamu akka baatus gaafatanii turan. ይህንን የሶስትዮሽ አካሄድ ከጀመርን
አንድ 2 ዓመት ሊሆነን ነው። በተለይ የ7 የኦነግ አመራር አባላት እስካሁን ፍርድ ቤት አልቀረቡም በሚል ነገር ግን ለእናንተ ዛሬ በእውነት ማሳሰብ የምፈልገው ይህ ኮሚቴ የዲሞክራሲ ኮሚቴ እኛም የዲሞክራሲ ተቋም ነን። ልትረዱን ካልቻላችሁና እንደነዚህ አይነት ችግሮች የሚቀረፉበትን ሁኔታ አብረን መስራት ካልቻል በስራ ሂደታችን ላይ ተጽዕኖ ከፍተኛ ይሆናል ብለን ነው የምናምነው። ይሄ በድርጅቱ የስራ አካሄድ ላይ ከፍተኛ ተጽዕኖ እያመጣ ያለ ነገር ነው። መሰማት መቻል አለብን። Daawwattoota keenya gulaalli torbanii keenya ammas itti fufee jira. Magaalaa Finfinnee kutaa magaalaa Qirqoositti hoogganaa naannoo 8 miseensa poolisii tokkoon ajjeefamuu komishiniin poolisii magaalichaa ibse. Obbo Allabbaachoo Ammoonyee caamsaa 12 bara 2023 waajjiruma isaanii hojii guyyaa isaanii irra osoo jiranii ganama sa'aatii 4 irratti miseensa poolisiin akka ajjeefaman kan beeksise poolisiin aanichaa gadda itti dhaga'ame ibseera. Kominikeeshiniin kutaa magaalichaa odeeffannoo dhimma kana irratti baaseen Obbo Allabbaachoo Ammoonyee waajjiruma isaanii keessatti tajaajila uummataaf kennaa osoo jiranii haleellaa tajaajilamaa tokkorraa irratti raawwatameen lubbuun isaanii darbuu mirkaneesseera. Komishinii poolisii Finfinneetti daayireektara ittaanaa sabquunnamtii kan ta'an Komaandar Maarqos Taaddasee yaada kennaniin namni ajjeechaa kana raawwate poolisii tajaajila hawaasummaa akka ta'e ibsaniiru. Itti dabaluunis shakkamaan kun battalumatti seera jala oolee qorannoon irratti geggeeffamaa jira jedhan. Akka ibsa komishinii poolisii magaalaa Finfinneetti ajjeechaa kana kan raawwate qajeelcha poolisii kutaa bulchiinsa Qirqoositti qondaala qaxanaa tajaajila poolisii buufata poolisii Kaazaanchis kan ta'edha. Qondaalli kun dhimma dhuunfaa akka raawwatamuuf kutaa bulchiinsa Qirqoos waajjira bulchiinsaa aanaa 8 iyyata galfatee ture. Achumaanis dhimma isaa ilaalee deebii akka kennu kan ibsame ta'us dhimmi koo akkanaaf hin raawwatame kan na dhorkesiidha jechuudhaanis hojii geggeessaa aanaa kana waajjiruma isaaniitti osoo hojiirra jiranii shugguxii hidhatee jiruun ajjeesuu isaa barameeraa jedha ibsi poolisiin baase. Dhimma dhuunfaa qondaalli kun akka raawwatamuuf gaafate maal akka ta'e kan hin ibsamne yoo ta'u dhimmichi garuu akka furmaanni kennamuuf irratti waliigalamee turuun ibsameera. Obbo Allabaachoon murannoo hojii qabaniin kan beekaman yoo ta'u hojiiwwan mootummaa fi uummataa baay'ee keessatti waan fakkeenyummaa qabu hangaa hojjetanii fi qindeessaa turanidha jechuudhaanis kominikeeshiniin kutaa bulchiinsa Qirqoos aanaa 8 gaadda itti dhaga'ame wajjiniin ibseera. Oduu yakkaa kan biraatiin aanaa Qaaqiitti miseensi poolisii farra riphee lolaa gocha hannaa raawwateen hidhaan adabamee jedha. Gabaasni achirraa nu qaqqabe. Godina Shawaa Bahaa aanaa Qaaqiitti miseensi poolisii farra riphee lolaa Konistaabil Badhaasaa Muluu jedhamu itti gaafatamummaa isatti kenname ganuu fi salphisuun gocha hannaa raawwateen addacha gaafa 2/9/2015 ooleen hidhaa cimaa waggaa 2 baatii 6 manni murtii aanichaa itti murteesseen adabameera. Himatamaan kun nageenya akka kabachiisuuf iddoo kanatti ramadamee osoo hojjetaa jiru hojii idilee isaa dhiisee gocha hannaa kana raawwachuu isaa eeruu hawaasa biraa ergameen to'atameera. Himatamaan kunis gocha hannaa irratti bobba'uusaa ragaa nama miidhamee fi akkasumas himatamaan kun yakka kana gaafa guyyaa 29/8/2015 ganama keessaa sa'aatii 3 irratti aanaa Qaaqii ganda Abbaa Saamu'eel iddoo addaa Gadaamii jedhamutti sakattaa'insaaf jechuudhaanis qarshii 20,000 mana namaa lixee fudhachuu yakka hannaa raawwachuu isaa dhaddacha irratti amaneeras jedhame. Dabalataanis manni murtii ragaan abbaa alangaa fi poolisiin dhiyeesse aanicha erga qulqulleessee booda balleessaa ta'uu isaa mirkaneeffachuudhaan dhaddacha gaafa 2/9/2015 ooleen himatamaa kanaa fi fakkaattota isaa ni barsiisa jechuudhaan hidhaa cimaa waggaa 2 fi baatii 6 adabeeraa jedha kominikeeshiniin aanaa Qaaqii akka gabaasetti. Gulaala torbanii keenya kan xumuraatiin Ameerikaatti balaliisaan xiyyaaraa tokko yuutuubii irratti daawwattoota hedduu horachuudhaaf xiyyaara kuffisuun suur sagalee waraabe gochaan isaa yakka ta'uu amanee jira. Namichi lammii Ameerikaa kutaa Kaalifoorniyaa tokko Tiriiver Jaakob kan jedhamu yuutuubii dhuunfaa isaa irratti daawwattoota hedduu horachuuf jecha xiyyaarri kuffise akka caccabu taasisuu amanuunsaa abbaan alangaa Ameerikaa beeksiseera. Balaliisaan kun dargaggoo waggaa 29 kan ta'e erga balaan akka qaqqabu taasiseen booda akka waan tasa mudatee fakkeessuun muddee 2021 waraabbii suur sagalee yuutuubii irratti maxxansa suur sagalee sanaanis hanga ammaatti daawwattoota miiliyoona 2.9 ol argatee jira. Namni kunis erga balaan qaqqabee booda aangawoonni mootummaa balaa sana akka hin qoranneef bakka xiyyaarri itti kufe ragaalee balleessuu isaatu himame. Balaliisummaa xiyyaaraa
jalqabaatii fi paaraashuutiin xiyyaararraa utaalee bu'uudhaan ogummaa namni qabu kunis mootummaan federaalaa Ameerikaa dhimma xiyyaaraa kufee caccabe kanarratti qorannoo akka hin geggeessineef odeeffannoo dhoksuu fi balleessuudhaaf dogoggorri irratti argamu mana murtiitti amanuudhaaf waliigaluusaa waajjirri haqaa biyyattii beeksiseera. Tiriiver Jaakob gochaa kana kan taasise waggaa lamaan dura xiyyaara qofaasaa balaliisu buufata xiyyaaraa Kaalifoorniyaa Saantaa Barbaraa irraa erga kaameraawwan itti hidheen booda kan ka'e yoo ta'u kaameraawwan qabachuun xiyyaarri qilleensarra osoo jiru utaalee paraashuutiidhaan bu'uudhaan adeemsa wayita xiyyaarri kun kuftu agarsiisu suur-sagaleen waraabeera. Xiyyaarattiin balali'uuf kaatee daqiiqaa 35 booda bosona Los Padres jedhamu keessatti kufuudhaan caccabdee jirti. Inni garuu erga paraashuutiidhaan lafa qaqqabeen booda bakka xiyyaarattiin itti kuftee caccabde dhaquudhaan kaameraawwan qaama xiyyaarattii irratti tolfamanii turaniin kan waraabame walitti qabate. Kanaanis suur-sagalee wayita inni utaalee bu'uu fi xiyyaarattiin gara lafaatti yoo garagaltee kufte caccabdu agarsiisu waraabee ture. Kanaanis yuutuubii irratti maxxansuudhaan daawwattoota miiliyoonaan lakkaa'amanitti argateera. Namoonni suur-sagalicha yuutuubii irratti argan tokko tokkos xiyyaarattiin kan kufte balaan osoo hin taane itti yaadameeti jechuudhaan shakkii isaanii ibsaa turan. Kanaafis Jaakob paraashuutii ittiin utaaluu kaawwachuudhaanis qophaa'ee akka turee fi xiyyaarattiin balaarra oolchuudhaaf yaalii homaatu hin raawwanne jechuun dubbatan. Balaa sanaan boodas boordiin nageenyaa geejjibaa Ameerikaa taatee sana ilaalchisee gabaasaa kan taasise yoo ta'u abbaan taayitichaas caccabaa xiyyaarichaa kana walitti qabuu akka irra jiru itti himamus garuu eessatti akka kufte akka hin beekne himaa ture jedhame. Isaan booda gara bakka balaan itti qaqqabee sanaa heelikoopteraan imaluudhaan caccabaasaa bakkichaa akka kaafamu taasisuun balleesseera jechuudhaan abbaan alangaa biyyattii himeera. Jaakob suur-sagalee kana kan waraabe haaluma namni biraa tokko oomisha isaa beeksifatuutti akka ture himuudhaan himannaa abbaa alangaa amanee jira. Gochaa yakkaa jedhame kanaanis hidhaan hanga waggaa 20 ga'u akka isa eeggatu himamee jira. Gocha kana waliin walqabatees Jaakob waggaa darbe hayyamni xiyyaaraa balaliisuu jalaa haqameera. Balaliisaan kun gocha balaafamaa raawwatamee fi odeeffannoo qorannoof barbaachisan balleessuun torbanoota dhufan keessa mana murtiitti dhiyaachuun balleessaa isaa amanuuf waliigaleera. Gabaasni kan BBC fi NBC'ti. Daawwattoota keenya kabajamoo gulaalli torban kanaaf qabanne kan hangamaa ture. Waan nu daawwattaniif galata argadhaa. Ani Yuusuf Warqiisaati.